Video bedi, ikut bedi. Infrared. Ma, orang bedi nggak bedi. Infrared. Bedi. Ya, wajib itu cak. Bedi jadi muda. Bedi nggak bedi. Amma video wajib itu cak suatu video bisa. Video. Orang itu horde horde. Lagi patu dah hanya sama aku punya konsep tenar. Hasani kaya ada cerunu katerpi. Agaknya jerak lagi patu dah hanya kami idara hak tanya pani. Akan nanti orang amat itu jadi bu orang pinua kodum. Agak patu dah hanya Akkasumas irraan kana qophii ajaa'iba takkan isin qabadhee dhufee fiduu kana hagalumatti ta'uudhaadha. Shershel guraadha. Waldulaan gaadhan isiniin jaa akkasumas egaa soomana keessa haala biyyaatiin galaa jetii yaadee ture. Naaf hin taane tarabbije malee hin taatu jala keenya. Akkasitti waan na raabbates paasaapora hojjallee argadhee ammaan tana galiinsa haalaas guyyaa lama sadii asitti Hara biyya galuu hin deemaa seenaa akkam gootee deemtaa jechuun keessan hin oolu. Isaan illeen dubbatti hafanii shiilee ta'anii ana godarra dhufanii ga'an duraan hara galiinsaa kana carraan kiyya isaan dura kana godhee tanaaf hin dhiisee deema amaanaa gadaratti dhiiseeti. Takkaan ati gaamee waan isaan jedhanis waliin laallaa dhiiroo hayyamanii كذا سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركبوني والدكتور شاينال أنا جاللا جرجت متفني قالي في جالتمو جا أجانا إجات اللي أرنتنا ويا صدفة ولا ويا رفا في أنا وانت هف بقى بلين كيا أجمدني جا جمجون تزال على ربي سنقوله أسمان جا خرجت أمانتنا حاسوا أنا جاللات اللي نسيت دبته جرا Haasasa dhageessanii jirtanii kana durallee egaa aaneen jaalalaa imalli isaa haroon biyyaatti yaadni isaa biyyuma jira. Nin deema jet hedhee jira marii wajjin goonee waan kana tana durallee nutillee keessaa qabachuu baannu arraan tana immoo nu keessa dhuftee nutillee geggeessuuf yaana nagaan jechuudha egaa rabbi isaa galchu nutillee du'aamuu kanaaf jennee asitti baane hordoftoota keenya isinillee asiin du'aayii godhaa fi Wala duwena kurada sejalan min jati kita kumusialle asuman isille ni gafanna isille ga imerra wafna salamta idin jettu garasitin isin dabarsa nufana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajjumtoota hordoftoota aanee jaalala iidarraa haftanii isiniin jaa takkanaatti aaneellee faragalaa deemaa eebbiseetiin jira. Warri duraan natti arganillee dhiyomaa isiniin jaa. Wanna mati idduutu aaree wanni jaa asumaanu jara keenya ishillee naa hayamtee jirti malee wanni duruu shayitaana dhiifama godhaafin isin jaa akkasumatti gaazumashii salantaa qabnu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii hordoftoota hordoftoota aanee jaalalaa. Akkasitti iddoo akkam jettu maqaana warra baranaa kabara hedduu rabbiin haa godhu warra barakaalee deebu rabbiin haa godhu akkasuma akka haati seenalleen umma seenalleen aanee gaggeessitee jirti gadi jettanii akkasumatti naaf illee wajji galu waan aanillee biyyaan deemu deema naaf inni isilleen amaanaa dhaabbattee jirti angeeleessiiti duraan naaf isin taa'immoo hojii turre takkasiiti naaf inni wajji yaana Takkana diga jara keenya dimashin tunilleen geelee museenati ishilleen galaatti kaanan amaanaa etteegaa jara ana keesse akkam garuu rabbi nagaa nu galchu jaada du'aay nu godhadha. Asumaanu ishilleen yuutuuba ni qabdii irratti dalaguu jirti warreen asiin dabatartan yuutuubni ishiidha zeefa jaa leengi isiniin kaati ishillee viidiyoo isin marti dhaqaadha maatiitti dabalamaadhaan isin jaa tanuma ati jaarsoon qabda. Jaarsiin qabe. Niin qaba. Jaarsiin qabda. Okay, iyyee duu jaarsa isumaa seenii hojii mandan.
jaarsi yana yeme sagade na basti kudra umasena bar alille amma dan hayyame fi durani dorke akasta aswa namni hedduuna taare jiru amma hayyame fi dille garade mudema namni garade mudra te ugaate ana de mudema khalas ebeni de mujjana deeli akasti jaarsi yema sasta mudema ana galu dema isatille me wajjini garade ma ana de majjana takkan ati jara kayaknya hadis jasa hadis wulu kanam sitet akasitti wulu dibbanne ka amana akasitti bisa fude akasitti nagaan anu qayyajani jara kayaknya takkan ati isinja ka me asirratti waa'ee galaafeetara asumaan gaafatubsan hanyillee du'aa asii godhaniiti anillee beeku gidduu du'aa sana hedduu takkaan atillee natti taatee hordoftusan hanyillee hedduu takkaan natti taaranii asumaan dhiifama jechuun hin barbaade ati immoo hoggaan ifee asii galte imallee akkuma yeroo jalqabaa dubbachaa turte san immoo akkam isaniin faalaadhamoo hara biraati immoo imallee kan bakka tana naannoo beeke. Inshallah Itoophiyaatti gisan galas akkuma jara keenyasinis durarratti soomana keessa isin himee turetti imala kiyya Itoophiyaatti gisan gale booda taayitiin kaa isinillee eegee akka itti erga isin dhuftan booda inshallah walumaan itti ilaalee akka itti yaana karoora jechuudha waa hunda itti jireenya miidhaa gubbartii hin baafnu akkasitti waliin mari'anna takkaatiin isin jaa wallaahi jara keenya isinillee du'aa godhaadha. Akkasumatti egaa Museena ana iddootti amre si eebbisee deemee eebbani waan takka illee shakkataa amma shakku sidii warra lafaa baranis inshaallah naan galanii sidii warra Sedang galtame Mudah kan sila gale beite ya sedang kan sila miliyoon adee sun jadi dia mata kamu temu dia kan miliyoon adee sun maala dibawun keenya tunala dibawun ibu gala hate su khalas ga imala gari rabbi sila guru naga rabbi sila gaju ja wallah takawum je betul miliyoon adee su ala dibawun wajuman galnaa sih jara kayaknya enggak umusannya anak hayam terjadi kalau tuh wallahi wan berbanding dah sihung kita anda student apa dulu tadi wajah anak sente asal kasaga ilmus akan kita dia ta yo kaitan tadi asal ti ilmu fakdahin dia mah istilahnya enggak narne yunti tanaga me ulmal lalla Musa nak nggak? Miliyoon kan hojii kan malee miliyoon tunna jalaa buugeete haga tamu miliyoon tokkoon Hojii guddaa kan fadhaa maali? miliyoon kan galfatate miliyoon tokkoon miliyoon itu hamas asal itu bekan minta tu miliyoon amat daima Miliyoon guddaa kan nama baadi sangat kesemi. Geessulle amma talzeen haala ta'uu ngi miliyoon tu akkanatti immoo tana guddina eegalte kana miliyoon tu amma guddina eegalte hamileen isii bu'ee deemsammaa karaa jirtu kana summa waan ta'eef sanumaafuu gaa Itoophiyaa tanaaf ni beekta amma sanumaafuu gaa miliyoon tun waan kannastu Itoophiyaan sun walaftee qilleensaa beekatu hayamni Itoophiyaa tokko nuti ijoolleen ni kannasti. Sigadaa inni huni gali jeesee nama miliyoon afaan hinaan jaa. Beeni gaa yaadataati Allah wala rabbuma beeku. Ayyaaduma isaa kanaa hun beeknoo. Gadi sakhi yakun tempe nin kalar. Gali sinjee miliyoon kudha dhala taatutti maal dubu gali sinjee. Mungkin lain pun demar itu. Miliyoon maafu. Mana yang pun? Miliyoon tokkoo kana naan adda baafta. Kalau mau dimasukkan, anu berarti mere. Haa jira ture dimasukkan tokko galta wayii bakka takko hojjetettee sani. Isi juga cina. Namuu biyya gala. Betul gak mai? Asirratti gaannaan amaanaa eegas sinatti dhaamtetti miliyoon tun asii alaa baatee raddaa horuun geenye. Isii alaa baatee qilleensi isii alaa baatee aanee fayyadamaa irratti. Isuma bira diiftee deemta isiin sin amantu gaa ilmoo hogguu naaf hiisee adda baasetti hogguu inni bira deemetti biyya bahara qaxxaamurtee deemu deemtisa. Sanumaafuu haa isiin hin amantu biyyoo isuma irra diiftee atummaan deemu atummaan galu. Waan inni biyyoo bira deemtee dhiisee deemu deemu. Video dhiisa mali. Video moo yoo? Laafitiin jee bara. Gosa ni gaa.
Mijo midin itu kan di mana? Fidi kau gadis. Biyyoo gannaa rakkite. Lafa fudhatiin kana fadhaa miti. Gannaa rakkise. Hin galfadha jechuudha. Galfadha. Maaliif furan? Galfadha biyyoo. Biyyoo fidi. Hin qabaa fidi. Hin fudhattu. Ma walaa fudhatiin galfadha. Hin fudhattu. Fidi. Hin Ya, galfadhu mijo biyyoo. wajib itu cap. Fidi jeeni fuudha. Fudhatiin galfadha. Amma mijo wajib itu cap saya tapi mijo bisa. Mijo. Amma kota taaya. Kota. Lah, atis getah ini di sana. Hodri battar. Kota. Awbi hatiin jawla. La. Yalla taa'e kalas biyyoo raasin. Asuma nama nola, nama asuma. Sendiri awal kali asuma kita. Takkan nanti wala jara hanya itu tak ikan makaras wala ikan. Wala din dia kami sinja ikan wala din kasi din. Yalla di. Mara kung Ya, kawanti. Lah. Wala. Garuu waa hedduu Dia kan ini harus tadi ego itu hanya ilmu harap ilmu adda baasuudha osoo hin taane akkasiin galtu laa'uudhaafin tana keessa gidee garuu ishiin ana eebbistee jirti maaliif an silaa ishii tanaa ijjalaan bisuu jaaladheetii miti dirqamaatu ana godhee tanaaf jecha haa galatoomtu museenaa iddoo galatoomii halaat amanaa mijooti jallee naaf jabeessi atillee gada amanaa sirra haatiin jira. Waatiin barbaadde guutuu gurratti maras fedhaas laa habalee waan ishiin yoo barbaadde dabaltee naamta. Kalaas bilbilaan walqabuu qabaannaa yoo qaaman addaan fagaannan dheedha. Takka naati wallaa jira keenya tana garuu hatumaan fasoodhe. Ifamaami? Deemaa duraan si godhee galisiin jedhate isaa mijoolatti deemte. Wayi aartee. Aare gaaggusan. Allaa dhifama kalaas. Kanaaf hojjama waan biraatillee gara keessatti yaadinii. Takka naati gaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin gidaarraa kana fakkaatti gaamee waan irra geenyu hundaa'u viidiyoo isiniif mara inshaallah du'aayi naaf godhaadha guyyaa muraasa booda karaa biyyaa hin galaa guyyuma tokko guyyaa lama jechuudha guyyaa lama sadii keessatti garuu ni oolu jara keenya du'aayi naaf godhaan isin jaa gaa amma qophii biraatiin walitti deemuutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.